wannan isiniin jechuu barbaadu abbaa qallee kan dura uummanni Jimmaa guutuun Amaara jedhe akka dhufe dhiifama gaafatu durooniin illee ijoolleen keenya akka dhiifama ol gaafatanii dubbiin kun qabbanaa'u akkuma kanan jedhaan akka uummanni wal lolu Jimmaa Harargee miti Oromoon guutuun akka wal loltu hin barbaannu nageenya kan barbaannu kanaaf galatoomaa ulfaadhaa nageenya keessa waa jira malee loliisa keessa wanti jiru hin jiru loliisa keessa wanti argamu hin jiru siniin jedha haaleen jira galatoomaa ulfaadhaa carranaa kan nu keessaniif. Galatoom. Abdii itti fufi. Ayyee amma. Sabbana galatoomii yeroo tokko dubbadhu dhiihama kalii tokko. Waa tokko itti dubbadhaa barbaade. Ani sagantaa kanan argine kaleessa dhaabbateeran jedha. Ani ijoolluma keenya bichaaf waadhame gadi garuu nageenya buusuun keessanii mubaareek awwala duraan dursitee dhiihama gaafachuun kee baay'ee galatoomi. Akka dhalataa ganda keetti si galateeffadha. Maaliif yoo itti kanatti gaafatte ilma Oromooti. Diina tokko hin gaafanne badii kee biratti gaafachuuf galatoomi. Kanaafuu jennaan ani har'aa hin argine wallaahi saa deebi'ee mucaanii akkas godhee rasaa ture hin argine. Kanaafuu walumaa galatti duroonni ol bahii dhiihama gaafadhu tokkoffaa kanaan booddee ilaa ijoolleen keenya walla jira jirtan. Yeroo baay'ee wanti dhaqee namaa walitti nu buusaa jiru mucaa kana ol seenii dhiihama gaafadhu akka Mubaarikitti ol gali abbaa naqaasaa dhufu dheengadda si dhoowwineerra akka nama tokkooti Mubaarik adda dhiihama gaafate kun sababa kan keeti ol galee dhiisisiin jedhe malee gaddeebisiin hin jenne kan balaa kanatti fidesi karaa amantaatiin nu tuqaa irta hidhamee namni si himataa jira yeroo baay'ee dhugaa rabbii sitti man nama 500 kanarratti maatii keerratti rakkootti deema si galee boleessu akka ijoollee Jimmaatti si balaaleffataa jira ani si balaaleffataa jira ol galii dhiihama gaafate mana tokko bannee wal gorfannaa amma isa qabne kana bakka hangeenya ishee Dr. Abdii dhiifama garuu haasaa keenya addaan kutee nu wal gorfanna danne amma akkatti wal gorfannu beenne sirriitti jechuudha likkii walitti inni wal gorfanna. Carraan mee guuta akkasiin jettuun carraa fudhadhu. Fudhadhu carraatti foofi qaleefaa fi atummaa bara nu gaggeessime. Abshir wallaahi ani kaan itti sin jaalladhu waliin beektan yaa ogeessi kan na hojii wallaahi jaalaltee san qajeelu manna hidhamti. Naayyami kaliifoo bu'een fidee dhufa diroonii. Deem diroonii fidi amma jidduu dhimma kana wajjin waliin qabanne tokko waan takka osoo buutee wanni hin fenne duratti aboo isaa zeetun illee nasjala jira nama Jimmaati kabajamaadha namni tokko jalaa gabbu'aatii nu golchaa isalleedha. Abdii Geetaachooti nu yaamaadha. Kabajamaan isaa zeetun illee hin seenne dura waan takka waan hin gabalu takka taniin jechuu barbaadu waan xiqqa shoo takka dhimma kutaa kanaa wajjin wal qabatu ilaalchisee dhiifama naa godhaanaaf kannatanii. Deem. Galatooma. Obboleessa keenya abbaa dhugaa kan Mubaarik cinaa jiru kana dhimma Jimmaatiif dhimma Harargeetii miti yeroo waanuma takka taniin akka nama bilbilaan si bilbilee si dubbachuu jiruuti si dubbadha. Yeroo hedduu viidiyoon ka'ee ijoolleen aruusii si jiru viidiyoon ka'ee harkaatiin ture yoo rabbii guyyaa qiyaamaa sodaatte yoo ilmoo islaamaa taate yoo harargummaa walitti mannee oromummaa walitti mannee viidiyoo ijoollee aruusii harree maarree ijoollee aruusii jechaa ooltu san yoo harrabbiin guyyaa qiyaamaa si yaadachiisu taate yoo gartee du'eetiin ganaa guyyaa qiyaamaatti fuuldura rabbii dhaabbadhaa beeyte ijoollee yoo wal kabajne ijoollee aruusii yattee ijoollee ummata Oromoo qulqulluu irratti viidiyoo akkasiisan dalaguurraa dhaabbadhu obboleessa kiyya kabajamaa jaalatamaa awwalaniin akka gorsaatti akka nama tiktaakira sooshaal miidiyaa oduun taane akkuma nama bilbilaan si bilbilu jiru wananiin asin jechaa akkuma nama si dubbachaa jiruutti na fudhadhu ijoollee aruusii harree maal godhan jettee safuu Oromoo cabsitee akka ilma nama guddaa titti oduun taane akka warra guddaa keessaa oduun baane hin taane akka nama afaansaa qolan muratiniitti dubbataa turta viidiyoon kee sooshaal miidiyaa hundarra deemaa jira. Yoo rabbii guyyaa qiyaamaa uumetti amanti taate ijoollee kutaa namaa viidiyoo irra daleedee akkana jettee hin arrabsin waan takkallee akkaan naa deebistuun barbaadu achumaan gorsa kiyya fudhadhu galatoome. Itti fufaa dhimma kaan irra deebi'a. Waanumaan asitti harka deebinitti dubbadhee dhiifama naa godha. Hayyee galatoomaadha isuma. Umarratti isaa dandeessee akkuma ammatti dubbatte kanatti hawaasa isaa dhiifama yoo si bule haa gaafatu innis ilma namaati akkasumatti qabadhuun siin jaa. Sabboon abarate waan na jala hafe narraa tareeyda. Abbaa dhugaa yoo jiraatte viidiyoolee amma dura dalagaa turte irraa ilmaan Oromoo kutaa kudha takka irraa ijoollee Arsiit irraa kaaftee ijoollee uummata Oromoo kutaa kudha takkaa hunda viidiyoo dalagaa turte irraa kutaa namaa walitti buusaa jira. Kutaa namaa walitti buusa viidiyoon kee sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jira. Ijoollee Arsii amma dura waan hin jechaa tureef
isinittiin balleessee ji'iti gabbuu itii jee guutuun nu arrabsa. Takka wanni isin jechuu barbaadu yoo rabbii keenya biraan taate namni tokko dhufee Arsiis haa ta'u, Jimmaas haa ta'u, abbuma fedhet haa ta'u, Mubaarik Musammaatiin na bira jiraame, Dooktar Abdiyyeen na bira jiraame, Dooktar Abdiyyeen dhufee yoonii fi kan gartee akka nama Jimmarraa hin bakka bu'e dhuunfaa isaatii yoo loltan dantaatee sana fete wal ajjeesa. Jimmarraa hin bakka bu'ee mucaa kana miidhajee haa dhufu yoo taate anillee uumaan dhageemaa beeki obsee taa'uu hin danda'u. Maaliif jennaan Jimmarraa hin bakka bu'ee mucaa kana akkana godhu jira jee yoo haa dhufu taate anilleen Harargee mucaan kun akkamitti Harargeedhaaf honkiyyaa akkamitti wanni kanaa mudatti jeesi jechaa niin hadooda. Waan kana ta'eef akkuma nama dhuunfaa keetiitirraahuu haatee nama arrabsaa turtetti nama si duruus meen ilaalla. Namni tokko akka waa si godhuu hin dandeenyaatullee agarte. Dubbii ilaal namni tokko Oromoon akka jettu kufanii hin gangalatan jetti bakka kuftetti. Yoo kuftee gangalatte qoree lafa jirtuu fi dhagaa lafa jirtuutu madaa biraa si dabala. Bakkuma kuftee sanii yoo haate garuu togguma kuftee bakkuma takkitti yoo kuftee dhaawamte sanii si dhaawama malee gangalachiisni gangalattee dhagaanii fi qoreen si durtu kun sitti hin dabalamu. Amma waan balleessiteef dubbii biraa cinaatu dubbachuun akka nama kufee gangalatuus si gooti. Madaa biraa si dabalti. Obboleessa kiyya ati warra guddaa keessaa baate. Ansiin beeka. Nama guddaadha. Nama yaaduusi. Waan balleessiteef aboo obboleeyyan kiyya ijoolleen Arsiidha. Ijoolleen Sikkoommandoo kabajamtoonni dabalatee kutaan Oromoo 11 hundi dhimma sansatiif dhimma kutaa namaa walitti buusuun isiniin jechaa ture. Aboo dhiifama isin gaafadhee ji'iiti. Dhiifama nama gaafachuun hayyummaadha. Anarratti dhiifama gaafadhu karaa dubbii teenya ajandaa irra taa'u jiruuf itti dabarraa. Baay'ee haruma irratti bilbila kan qabu waan ta'eef irraanumaa isin jee dhiifama gaafadhu tafi. Abshir ammaan tana dhiifama niin gaafadhaa yoo asin dhaabu didanoo waati. Jarri hoggaan dhiifama gaafadheetti jabeessa. Bilbila kiyya kaayaa kumaa buluun arrabsijii. Yoo namni tokko kasi deebi'a isa irrabsu taate viidiyoo waraabadhaa poosti godhaa akkuma viidiyoo baalagee poosti godhan sanitti gisee inni dhiifama gaafatus waraabaa poosti godhaa. Kanaan caalaa yoo kan mucaa kanatti namni deebuu jiraatu taate bilbila kiyya siifin kaayaa. Kunoo abulu viidiyoo san linkii isaa na ergee ana dhaqee ilaala na walitti dubbannachi booda. Amma ta'e haruma waan nan siin jeedeem. Haya ummanni Sikkoommandoo ummanni kabajamaan dhiifama naa godha. Hangaan tara dura isin balleessee ture dhiifama naa godha. Akka nama tokkotti an dhiifama isin gaafadha. Galatoo. Ijoolleen teenya ijoolleen Sikkoommandoo dhimma kana isin hin himannee ani viidiyoo masaa kadeemu harkeet irraa waan kana jeeni obboleessa kiyya hamtuu isaati irraa qabu yoo nan hin qabne namni biraa kan naa qabu hin jiru. Dhufee qabee gaafadhee waan kana dhugaa keessan isin harkee isinillee nutti hin himanne oduun isin nutti himati waan kana dhaabsisuun dirqama keenya waan ta'eef waan kana dubbanne gurbaan kunoo dhaabbatee dhiifama isin gaafatee jira. Isinilleen obboleessa keessan kan dhiifama isin gaafate waan balleessaa tureen garuu deebitanii yoo kan gartee miidhaa irra geessitan taate bakka jirtanii rabbi isin harku. Rabbii guyyaa qiyaamaa uumeen isin qabee dhiifama olii godhaa. Dhiifama olii godhuun rahmata rabbiin qalbii keessa namaa kaa'urraayi. Akkasitti obboleessa keenya wallaahi ammaan duraan sittaare anillee dhiifama sii godhe ammaan duraan sittaare caala na kabajuu keetiitu jaalala biraan nan naqee siin jaaladha. Achi nuu deebii galatoome ulfaadhu fixanne tanteeti. Dhimma keenya katti aanutti diroonii fi abdii geetaachuutii fi abbaa haqaa miilatti haa deebifnu. Laale Khalifaa kiyya abbaa dhugaa kuni hedduu mataallee jabaata jedhanii namoonni qeeqarra kaasanii garuu immoo inni wallaahi hedduu nama beeka har'a kan nun qaanyeessin nu kabajee amma asirrattis nuti nama keenya bada hawaasa keenya Oromoo hundaanuu wal jaalannaa dubbiin akkana maaliif jennaani Oromoon hundinuu akkana amala kana qabaachuu qabu maaliif mucaa kana amma Khalifaa biratti seenee Khalifaan osoo uummanni Sikkoommandoo ittiin himatin nuti Oromoodha. Nuti tokko hamtuun ta'e hamtuun ati dubbachaa jirtu sana hawaasa keenya madeessaa jira. Sirraan fakkaatu ati ilma isaaniiti dhiifama gaafadhu jechuun beekumsa uummata keenya kan Sikkoommandoo dhageessanii isinis ijoolleen takka isa attaa gootu irraa dhiisaa ilma keessanii kabajaa wajjin jiraadhaa miidiyaa irratti obboleessa kiyyaa abbaa dhugaa hedduu nu boonsite galatoomii ilii ta'e rabbi si yaadhiisu waan balleessite dhiifama irraa hafisiin jenna galatoomii mangistii kiyya.
Khalifaa kiyya hangasuma jechuu barbaada. Sabboona asumaanuu Khalifa galatoomee haa ta'u dubbachuun barbaada abbaa dhugaa anarraa kaasee hundi keenya wanni si qeennee si wanni jechuu turreef mucaan kun keenya waliin dhalannee waliin guddannee inni kuni gaba bahar waaree jaarraa abbaa gadaa isa dhalchee maaf ganda nama arrabsee jirtu komachaa turree nulleen dhiifama siif gaafanna asumaanuu nuufillee dhiifama nuuf godhii isin jechuu barbaanna galatoomee ulfaadhu wallaahi hedduu siin gammannee Khalifa keenya umrii nu dheeradhu. Wallahi galatoomee habiibi. Wallahi anilleen bakka haftetti oo hafan jiraatte akkuma nama gartee kutaa tokkotti abbaa dhugaa wajjin dhalatetti ummanni sikkoo mandoo kabajamaanii fi ummanni kutaa biraa Oromoon warreen sooshaal miidiyaa fi lafarra jirtan wanni inni dubbataa ture waan badaadha. Akka nama obboleessaatti dhiifama isin gaafachuun barbaada. Dhiifamni harrabbiitii dhiifama nu godha. Achumaan akkasitti kabajaa fi jaalala duraa waliin qabnuuf akkas waliin haa turru isiniin jaa. Karaa biraa wanni hafee jirti kutaa biraa wanni dhimma dirooniitii fi dhimma abbaa haqaatii fi abdii geetaachuu malee dirooniin dhufu qaba. Mubeen itti dawalee fide jee mucaa sanii haa dhufu. Dirooniin kun dhufee jira. Abbaa ammoo dirqamatti dawalee Khalifa abbaa dawalee isaati. Dirooniin dhufee jira. Abbaa haqaa odoo namni 800 dhaga'uutiin itti bilbila. Dhageeffadha. Ani miseejillee. Sabboona an bahun barbaada hojirraan jira waan ta'eef dhageeffadhaa ijoollee jimma an takkaa isin arrabseen beeku namoonni maammee poolisii jechaa jirtanii ani wallaahi takkaa isinitti arrabseen beeku asumaan jechuun wanni dhageeffadhu wanni nan jechuu barbaadu dhiifama yooniif hin kan isin mufachiisu ta'e ijoollee teenyata jimma yoon isin mufachiisee jira dhiifama osoo namni naan hin jenne isin galee guyyaa tokko dhugaattaa isin godhee isin hin dhawa maaliif wooma isin waan kana hojjettan jechaan isin dhawa malee dhimma biraa tokko isinirraa qabaadheetii miti. Dhiifama. Akkasii uumatanii osoo ittiin baane siin jechuu kee maammee keenya uummata kee kajimmaa dhiifama. Dhiifama jettee gaafachuu keetii beektee galatoome laal namni akkanatti firraa beekuun gaarii beekumsaa akkanatti namni ogguu yaadee rakkoo hawaasaa fahamee uummanni kun uummata kiyya jee akkanatti wal faamaa uummata kiyya maammeetis bakka dhiifama gaafattee galatoome siin jenna beebi uummata kee duraan waamtuu irraan qabdu galatoome.